Aappii ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeera. Aappii fakkeenyaaf namni kun akkamii qal'isee bareechaa gurdisee barreessaa ashangulliitii akkamii eessaa fuudhee barreessaa jettanii warri dhiphattanii gaafatus saalfattanii kama qabdaniin boontan animmoo furmaanni kunooti isiniin jedhama. Miftahaa Oromoo Arsii yookiin Abuu Farhaan ilmi keessan jechuun obboleessi keessan isin immoo wanni isinirraa eegamu laayik sheer koomentii godhuu qofa yaada keessan ibsachuudha. Kan isarraa fi yoo isinitti tolee isiniin kafalchiistu dhayxanii yuutuubii kiyya saabskiraayib godhuudhaan wal jajjabeessu. Wal haa jajjabeessinu jennaa kan kennu waaqaa rabbii ol aanetu kenna kan dhoggatus isa isin yaaduu qofa yaaddaniitu isiniin kafalchiisuu qubuma keessaniin tachi gootanii bira dabartan jechuudha. Isinitti tole akkas godhaa isiniin jecha gara aappichaatitti isiniin deema. Aappichillee kunooti ija teessanii ilaala irraa buufadha ila kunoo laala. Yoo keessa isin seensise immoo akkamitti akka isin kararii inni qabu akkamii akka barreessitan na hordofaa. Fakkeenya kunoo asumarraa filattan maaliin barreessuu akka barbaadan noormaalii jedhaa kunoo ashangulliitii adda addaa waan feetan filattanii kunoo ashangulliitota feetan akkana barreessuu dandeettanii qal'iftanii dabilii gootanii qubeelaa lamaan akka barraa'u bas waan akkanaa hedduu of keessaa qaba. Wanni biraatiif immoo wanni isin gargaaru iskiriiniin kiyya kun baay'ee yoo an barreessu hin turaa ture ni tura bas tiraakii qaba. Amma garuu haga aappii kana buufadhe baay'ee na fayyadeera. Waan na fayyade isiniif isin fayyada jedhee waan yaaduuf namni isinitti tole buufadhaatii itti fayyadama Play Store keessatti argattu. Achumaanis hin dagatinaa saabskiraayib godhaa wal haa jajjabeessinuu isiniin jedha ilmaan. Ayyaa kan kennu rabbi waan ta'eef isin dhayxanii tachi godhatanii bira taruudha. Akkasii galatuma obboleeyyan keessaniif sheer godhaa irraa fayyadamanii.